أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، إن شاء الله كوني برنوتا كينيا شروط صلاة كتا لما فادا إدا شريط صلاة سجلن برنه sagalan keessa immoo tokko tokkotti ibsaa deemama waan ta'eef tokko jalqabnee shirtiin inni duraa islaaminaa ta'uudha. Namni yoo islaama ta'e malee hojiin isaadhaa irraa hin qeebalamuu jechuudha. Kanaaf yoonii fi namni uummata kana keessatti hojiin isaa yoo shahaadaan dursite islaaminaa yoo qabaate malee digalee kanaaf hojiin isaadhaa irraa qeebalamuu hin danda'u wanni sana boodaa jechuudha. Osoo shahaadaan qabaatiin salaata, soomana, zakaa, hajjii, imaana hunda isaatu yoo kan hojjetaa oolee waa tokkollee irraa hin qeebalamu jechuudha. Ayyee amma wal kaafiru kaafirri amaluhu hojiin isaa marduudun deefamaadha. ولو عمل أي عمل دلق مفد اللي أصوني في دلقه كافر هجين سادا إسرت ديفما دلق مفد اللي أصوه ayyee neetworkiitu na darbe. Namni tokko hojiin saadhaa irraa qeebalamuudhaaf waa sadi qabaachuun dirqama jedhan. Inni tokkoffaan rabbitti amanu. Yoo rabbitti hin amanne hojiin keessa irraa hin qeebalamu. Rabbitti amanteetis hojummaan keetu ikhlaasa qabaachuun dirqama. Ikhlaasa qabaachuun rabbiif jecha hojjechuu, rabbiif jecha salaatuu, rabbiif jecha soomanuu, rabbiif jecha hajjii godhuu, siigalee rabbiif jecha qara'uu, rabbiif jecha qaraa'isuu, rabbiif jecha barachuu barsiisuu. Kun hundi isaatu rabbiif jecha ta'uun dirqama. Inni sadaffaan hojiin namaa qeebalamuudhaaf mutaaba'aa rasuulaa qabaachuun akkaataa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam itti ibaadaa godhe, akkaataa rasuulli itti barate, akkaataa rasuulli itti barsiise, akkaataa rasuulli rabbii ibaadaa itti godhe. Kun hundi isaatu barbaachisaadha, wal gaxxamuu qaba hojii keetiin jechuudha. والدليل رقان قوله تعالى جت ربي قلتيتي ما كان للمشركين مشرك توتاف وانتاني ما كان وانتاني للمشركين مشرك توتاف وان فكات وانته ججو ما دي معنى مضارعات ما كان وانتاني يوكا وان فكات للمشركين مشرك توتاف وان فكات هلو في كتاب يو كتاب كان قلم انا رديم تاني اولوفين الات وهم انا سر رئيستاني أن يعمروا جراجسون مساجد الله مسجد ربي جراجسون مشرك توتا وان فقات وان تاني شاهدين رقابه حالة أنين على أنفسهم لبو إسان الرد بالكفر كفر ما دان رقاء في الرد به حالة أنين مسجد ربي جراجسون مشرك توتا وان فقات عبادة ربي قدون وان فكات خيري هججون وان فكات وصما في الرتي كفر ما وسوق بنو كفر ما وسوق بنو لكاجتا مكان ما سا وسوق برنو عبادة قونا خيري هجن آكراف قوبا وفنا ججون
waa tokko waan fakkaatu jedhe. Ulaa'ika jarra akkasii sun osoo shirkii qabanuu, osoo rabbii gaditti waan biraa gabbaranuu, masqala, dhakaa, muka, nama osoo gabbaranuu, ibaadaa goonaa, hojii gaarii hojjenna jechuun warreen akkas jedhan sun habitat a'maaluhum hojiin isaanii badde. وفي النار إبدا كيست هم إسان خالدون زلالم تهودا إبدا كيست وارودا جيجو. وقوله تعالى أمسجد ربي والتأيت وقدمنا نهم اللي نقصدني إلى ما عملوا قروان إسان هجتنيت من عمل هجيرا فجعلناه هجي ساني سانيقوني هباء قطو يوكا ركي دارا منثورا فجأة فما تأقوني يجو هجي ساني هجتني ربين درو ما بلس ججو ماليف هجين ساني قلدلا كي تركان فتشو هندن ديس أجج ربيتين ألت وان تأيفي أجج تركان فتشو هندن ديس هجين إساني ججو هجين كافر توتا واتو كله achi tarkaanfachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu hojjetaa yoo oolanes hojiin isaan hojjetan kun waa tokko bu'aa qabaachuu hin danda'u, bu'aa fiduu hin danda'u. الشرط الثاني أولا قال لما فان العقل عقلي كباتو عقلي كباتو شرطي سدين سجلان كيسا شرطين سديمال جنة شرطي وجوب الناتي كان الرتي اتين وهوجين نما الرتي وجب كنافو إسلامنا كبات مالس الرتي وجب عقل يو كبات مالس الرتي وجب وضده فالان إسا فالان عقل كباتو الجنون مراتو أما مراتا وان فده هجتا يو أوليس صلاة رابطا يو بوليس ديگلي واتوك يوم موك هجم وما برباد هجتس irratti qabamu maaliif jennaan ittiin barreeffamus amma salaati jechuun dirqama irratti miti jabaa fedhe yoo ta'e namni fayyaa hin qabne maraataan maaliif jennaan aqliin isaa irra hin jiru waan hojjetu waan hojjenne addaa hin beeku jechuudha. Maaliif namni tokko salaatuudhaaf salaata isaa keessatti amma waa'ee shartii salaataa irra jirra. Waan namni salaatu salaata isaa keessatti aqliin isaadhaa isaaf haddaruu isaaf dhufuu qaba. Digalee aqliin isaa bira jiraachuu qaba. Maraataa ta'uu yookaan machaa'aa ta'uu. Digalee maaliif namni maraataan li'an wal majnuunu maraataan jedhe waan kitaaba marfuucun canhu isarraa fuudhamaadha alqalamu qalamni hattaa yafiiq hamma fayyutti hamma bayfatutti hamma fayyutti qalamni irraa fuudhamaadha jechuudha. Dirqamaa miti. Akkasuma namni machaahaan aqli isaa lubbuu isaa dhabee jira. Kanaafuu maraataatti fakkeeffame innis maaliif salaata isaa hin beeku. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaa taqrabu salaata wa antum sukaara osoo machooftanii jirtanuu salaatatti hin dhihaatinaa jedheen namtichi tol ka'ee gaafa kan sahaboota marra qul yaa ayyuhal kaafiruun la'abudu maa ta'buduun jedhi yaa nabi Muhammad yaa kaafirtoota waan isin gabbartanu hin gabbaruu jechuudha aayanni inni ol ka'eetuma dhugee ka'ee qul yaa ayyuhal kaafiruun a'budu maa ta'buduuna jedhe yaa kaafirtoota waan isin gabbartanu hin gabbara jedhee quraana salaata kana rabbiin buusee يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حال ما تشوفتني جرتنون صلاة النهاتنا أجلين أكسي ماليف نمني مرادان مجهانيس صلاة سادا هم بيكو جيجو عقلي تنقبوان تأيف والدليل رقان الحديث حديث رفع القلم قلم نفور أمي عن ثلاثة نمس درا النائم نمتج رفو حتى يستيقظ هم دمقوت نمني رفو هم دمقوت كلام نسادا الرافو رمان ديگلي منام كنان هنگا فد رفيتي كيسا يو صلاة بولس كلام نرافو رمان واتوك ديگلي رفيتي كنا كيسا توامي كبلسا يو أولس
qalamni irraa fudhamaan irratti hin barreeffamu. والمجنون لما فمراتا حتى يفيق أما فيت مراتا والصغير يجول تقول حتى يبلغ أما بلغت والصغير يجول تقول حتى يبلغ أما بلغت أما بك بلغين سنجهت أما إني بك بلغين كنجهت كان يجول لمو خيرين إسام نبرر فهمت يجولين مالي عقلي نكب إسلامنا نكب عقلي نكب لكن dirqaminaa tu irra hin jiru malee shartii wujuubummaa wanni jenneef kunoo shartiin sadeen duraa kuni islaaminaa fi aqlii qabaachuun fi addaa fi ka jenne kuni shartii ittiin namarratti wajjabu jenne malee kanaafuu shartii sihummaa fayyummaa isa qabaachuu ibaadaa osoo hin taane shartii irratti namatti wajjabu. Ijoollee irratti khayriin siini barreeffamaaf hajjii gootus soommantus salaattus hundi isaatu ni barreeffamaaf. Laakiin garuu dirqamni irra hin jiru. Salaatu yoo jedhe namni osoo hin ballaginiin dirqamni irra hin jiru jechuudha. Haya amma ballagiinsi kun maaliin beekamare? Dubbannee dabarfannaa sun. Ballagiinsi waa sadii yookaan waa afur dubartiin waa tokko dabalatti. Fakkeenyaaf namni tokko ballaguun tokkoffaadha. Umriin saadhaa 15 gahuunis waan ittiin ballagu tokko. Inni lammaffaa rifeensa qaama saalaa irratti baasuu dhiiras ta'e dubartiis ta'e. Lama namni tokko dhiirri ta'uu dubartii ta'us dubartiin manamaan dhiira arguu dhiirris manamaan dubartii arguu. Egalee kun sadeen ulaagaa ilmi namaa ittiin bakka ballagiinsaa ibaadaan irratti dirqama tahu gahu. Dubartii waa tokko irratti dabalatti. Inni sunis maali? Xurii arguu, haydii isa jedhan arguu jechuudha. Kanaaf kana afraniin gara dhiiraatiin kana sadaniin hamma ballagutti tokkoo kana sadeen keessaa hunda argachuu miti tokkuma keessaa. Egalee mana mayyuu arges waggaa 9 10 ballaguu danda'a. Dubartiinis waggaa 15 qofa osoo hin taane 10 11 kaatee xurii argitti dhufnaan bakka. Woomti afran yookaan sadeen kana keessaa tokko irratti argamnaan mirkanoomnaan guutee jira jechuudha. Kanaafuu haala akkasiitiin sirreeffachuun barbaachisaadha. Haadha wa sallallahu wa sallam wa baarika ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.